Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota seenyumaatii jira jirtu naga keessanii alhamdulillah galata rabbii jirtoonni isiniin jedha hordoftoota kiyyaa haadha jechuudha oduu xiqqoo ishii jechuudha miidiyaa kanarra deemu waa'ee haadha Faaxee irraa hin xiqqoo ishii dubbachuu dhufeen isiniin jedha subscribe like share godhaayi isiniin jedha hordoftoota kiyyaa haadha jechuudha baay'ee na aarse beektanii ummatummaan keenya kun ummanni Oromoo kun yoomuu manaqa yoomuu sammuun isaanii tun jechuudha injiraa miti naqaati yoomuu manaqaamee jechuudha jechuun isaan jechuudha ummanni Oromoodha hundaa miti garuu kan baratellee keessa jira garuu irra caalaa jechuudha warroonni waan hin taane dalagan kunniin jechuudha ummata hin barannee barumsa takka illee hin qabneedha jechuudha kutaa tokko warra baratee seenee kutaa tokko warra baratee miti jechuudha warra kana godhu kuni baay'ee nama dabbaran isiniin jaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya haadha Faaxee waan akkasii kana gootaniif haati Faaxee wanta mataa gadi qabattu miti jechuudha haati Faaxee mootummaa teessaniin isiniin jaa haati Faaxee mootummaa teessanii haadha Faaxee yoo feemasii gochuu barbaadan malee yoo jechuudha addunyaa irratti beeksisuu barbaadan malee haati Faaxee jechuudha wanta ishirraa qannasu takka iyyuu hin jiru isiniin jedha warroonni waan akkana gootan jechuudha warroota sammuun keessan hin dalannedha jechuudha dhugaa rabbii warroota sammuun keessan hin dalannedha warri wanta akkana gootanii jechuudha garuu irra caalaan ummata Oromoo biratti mul'ata hordoftoota kiyyaa ummanni Oromoo kun maaliif akka isaan ta'an hin beekan rabbi in beekwan ummanni Oromoo jechuudha warra barumsaanillee kara duubatitti deebi'eedha warra sammuun isaanillee iyyaanneedha injiraa miti warra jechuudha akkati ol jettee deemtee bakka gaarii geechuu hin barbaanneedha ummata waanyoo miqanyaa mee gosa biraa laalaa kara biraa laalaa jechuudha bakka wal arganitti harka wal qabanii wal guddisanii Keenyaa wal xiqqeessuu gadi wal qabuu injiraa miti nama xiqqeessuu maqaa namaa balleessuu har'aafi malee jechuudha fakkeenyaaf amma ilma namaa tokko jechuudha wanta akkanaa kana yoo maqaa kaasanii feemasii ta'a jechuudha feemasii ta'a ifammas malee wanti biraa wanti dhufu tokko iyyuu hin jiru jechuudha wanti tokko wanti dhufu hin jiru jechuudha amma biyyoota biraa keessatti jechuudha indoo biyya biraa dhiisatti jechuudha biyya Beeruutti gizeen turetti jechuudhaani ummanni paantiidhaaf deema jechuudha paantiidhaan deemanii jechuudha gadaantii surree dhiisanii paantiidhaaf deemanii jechuudha indoo biyyoota faranjii dhiisatti biyya biraa xiqqoo ishii jechuudha seerri isaanii ulfaatu danda'a garuu namni garagariitu silaalu hin jiru namummaa injiraa miti nama moo sareedhaa jedhanii garagaranii silaalanuu hin jiranii jechuudha ijoolleen teenya qumxaadhaan deemti waan isin garramu ijoolleen Itoophiyaa jechuudha qumxaa kaawwattee deemti jechuudha namni garagaree nama moo sareedha jedheen ilaaluu hin jiru jechuudha laal ummanni keenya kun yoo ummanni gawwaan waan xiqqishoo yoo argate bakka qabatee ka'e jechuudha laal luf jecha sijjamar iraasu jechuudha rabbiin jechuudha waan nama jechuudha haybii namaadhoos akkasuma keerii argata jechuudha haybiin isaa rabbiin jechuudha waan godhaafi akkasuma jechuudha nama jechuudha haybii namaatillee gadi baasee jechuudha maqaa namaa balleessu akkasuma jechuudha cubbuun isarratti baay'ataa jechuudha isin galee innaa kanaafuu jechuudha namoonni baay'een keessan wanta akkanaa kana godhuudhaaf baay'ee tokko waan nu qabdanii sirrii miti garuu wanti kun sirrii miti naqaa baradhaa sammuun keessan haa hojjetu sammuu keessan hojjisiisaa barumsa yoo hin qabaanne dammoo baradhaa jechuudha googiliirra deemtanii googiliidhaan jechuudha barreeffama hiikuu osoo hin ta'in sammuu keessaniin baradhaati sammuu keessaniin hiikaa jechuudha googiliidhaan hiikuu miti googiliin homaayyuu bu'aan qabu googilii sammuu isiniif hin ta'u sammuu isiniif hin ta'u googiliin jechuudha googiliidhaan qubee hiikuu dhiisatii baradhaa jechuudha barumsa keessan baradhaa sammuu keessan jechuudha maaliif hojjetan karaa onlaayinii kanaanuyyuu barumsa barbaadde barachuu dandeessa jechuudha gizee ammaa kanatti barumsa barbaadde jechuudha barachuu dandeessa innaa kanaafiyyuu warrootuma biyya ambaa jirtanii wanta akkanaa kana kan goota waan ta'eef warroonni harki keessan harki badii dalagu kun ijji teessan ijji waan badii laaltu tuni jechuudha injiraa miti waan gaarii laala waan gaarii hojjedha yoo san jechuudha rabbi irraa illee keerii argattan dhiironni tokko tokko jechuudha addis ነገር አይደለም እኮ ይሄ አዲስ ነገር ነው እንዴ kun addis nagarii miti jechuudha haati keessanillee qaama waan mentaloontuun qabdu jechuudha haati keessanillee kana bichaa seeta jaartiin keessa yoo kana bichaa seeta zajaan guddisaa qoloo offisaa jetti caaltu dibaabaa
annaa jechuudha wanta dalaydan kana boru jechuudha wanti gizee ammaa kana jechuudha beektanii badiillee yoo dalaydan duraan jechuudha sumsuma sadii zooradhaan sumsuma sadii miti amma guyyaa sadiin oolu guyyaa sadii hin oolu jechuudha wanti dalaydan isinirra ga'uudhaaf isinii galee innaa kanaafuyyuu jechuudha boru la intala shamaraa argattan intala shamaraa bichaa yoo osoo hin ta'in jechuudha laal boru jaartin teessan dubartiidha kama akka isin amma miidiyaarra baastan kanaati humaayyuu dubartiin jechuudha booqaa fi balaccuu hin qabdu takkeen takkittu ila hin fakkeessina dubartoonni illee jechuudha hin aqqabbaxina deemtanii jechuudha isinii galee hin aqqabbaxina takkuma ishiin jechuudha takkuma omaa wanti addisiin hin jiru lijinnatiin hin jiru lijinnatii hin qabu Uma takka jechuudha rabbiin wal fakkeessitu isinii uume osoo rabbiin kun gargar godhee kan uumu taate jechuudha yaa rabbii biyyi balaa buusee silaa jechuudha balaan gadi buutee isinii galee innaa kanaafuu takkeen takkittuma kan haadha keessaniitillee kan ilmoo keessaniitillee kan jaartii teessaniitillee takkeen takkittuma jechuudha kana ilaal itti gadi liqimsaa takkumaa jechuudha wanti isin har'a gootan kuni wanta facaafatte haammattaa jechuudha qamadii yoo facaafatte qamadii masan haammatta daara yoo facaafatte immoo daaruma taate hafti jechuudha innaa kanaafuyyuu wanta gootan jechuudha tokkoffaa irratti itti yaada jechuudha wanta gaarii facaafadha wanta rabbiin keessan isinirraa jaalatu wanta keerii qabdu jechuudha hin jiraa miti wanta gaarii ta'e tokko dalagaa jechuudha namni isinitti haa balleessu malee isin namatti hin balleessina namni isinitti haa balleessu maaliif hojjetta zajaa ofii rabbiin hin kennaaf jechuudha zajaa hundaatu jechuudha rabbiin bira jirti waan ta'eef ilmi namaa jechuudha humna hin qabu ilmi namaa jalleessa badii balleessa malee jechuudha way balleessa malee namaaf jechuudha zajaa kaffaluu hin danda'u kan zajaa namaa kaffaluu rabbiidha jechuudha wanta goote hunduma isaatiyyuu rabbii keetirraa argatta jechuudha inna jechuudha hordoftoota kiyya wantuma gaarii osoo hojjettanii baay'ee bareedaadhaan isiniin jedha waan badaarraa of eeggadhaan isiniin jedha dubartoonni aqqabbaxanillee isinis kan ofirraa qabdan sanumaa humaayyuu hin aqqabbaxinaayii qibbixxin jedhanaayii isiniin jedha wanta akkanaa kana jechuudhaan nama barumsa hin qabneedha kan wanta akkanaa kana dalagu inna akkasan isiniin jedha hordoftite kiyyaa wanta keerii osoo dalagannee habeet akka wanta badiidhaaf kaannu kana osoo wanta gaariidhaaf kaanne habeet osoo jechuudha wanta barumsa qabu dalaguudhaaf kaanne habeet akka hundas nama jedha garuu isin immoo jechuudha badiidhaan guutamtanii keessa keessan sheexaana jira waan ta'eef warroonni jechuudha kiristaana taatanillee karaa sabalaa deemaa kuuwwan jechuudha karaa sheekii deemaa isiniin jedha isinitti haa qara'anii sheexaan isinirraa baatu kan waan badii nama hojjisiisu sheexaana waan ta'eef sheexaanni kun jechuudha isinirraa kutuu qabaan isiniin jedha warroonni ilaaluudhaaf fiidanillee warroonni jechuudha wanta akkanaa kana faffacaastanillee jechuudha boru jechuudha keessanillee akkanumatti faffacaa jechuudha annaa kanaafuu waan facaafattan hin haammattanii jechuudha hundi keessanuyyuu ilmi namaa dammoo hin dogonkora kan hin dogonkore rabbii tokkicha jechuudha ilmi namaa hin dogonkora jechuudha kan hin dogonkora rabbii tokkicha annaa kanaafuyyuu jechuudha humaayyuu ishiirraa wanti buustan hin jiru haati faaxee ammallee jechuudha wanti isinirraa buustan takka ishiitiyyuu hin jiru haati faaxee ammallee mootummaa teessanii jechuudha ishinumarra teesse jechuudha birrii isinirraa guuraa oolti tokko tokko giiftii guurtan giiftii bitanii shumarratti ishiitti itti ol ergaa ooltan jechuudha ishii mootummaa teessanii jechuudha ishii fi asliin jechuudha ishii fi asliin mootummaa keessanii jechuudha isinirraa guuranii birrii isinirraa guuraa oolanii kanaafuyyuu mootummaa keessanii gabbaruu qabdanii malee maqaa balleessuu hin qabdanii yoo balleessitanillee homaayyuu ishiin gootanii isin jedha kun yaada kiyya jechuudha naa akkasii hordoftoota kiyya waan badii hin dalagina isin jedha gorsaa obbolummaati obboleettiin gisee tokko tokko ima nama gorsiti annaa akkasan isin jedha waan badii irraa fagaadhayi haga san jechuudha karaa irra jirtan bootaa jirtan jabeessayi jechuudha bakka jirtanitti of jabeessayi dammoo deebi'ee jechuudha barumsa keessan baradhaa jechuudha karaa onlaayiniitiin guute jechuudha barumsa baradhaa namni barumsa hin baranne kinoo akkanatti kinoo jechuudha gad deebi'ee wanta daa'imti xiqqishoon hin dalagne iyyuu dalagaa jechuudha nama barumsa qabu wayya xiqqaatus guddatus barumsa baradhaan isin jedha karaa onlaayiniitiin barumsa yoo barbaaddan dammoo na dubbisaan isin jedha iddoo barumsatti baratanitti jechuudha seenuu dandeessanii
akkasiin isin jedha hordoftoota kiyya mee jechuudha warra soddaa keenya irraa faa baradhaayi warra soddaa keenya kan social media kanarratti as ol baasanii Facebook fi maaliyyoo deemanii hin jiranii jechuudhaan argineen akka kiyyattiin argine takkaayu jechuudha. Isaan warra naqaeedha warra barateedha waan ta'eefi isinillee jechuudha baradhaa naqaa sammuu teechan doofaa jijjiiraa isiniin jedha. Hundaa miti immoo nu arrafite akkan jenne booda warroota waan akkanaa walii gad oofuun jedhanii inna akkasii jechuudha baay'een sin jaaladha subscribe share like argu ውድ የተከበራችሁ የስኒ ሞቲ ቤተሰብ ማለት ነው ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ ወዳቻለሁ ማለት ነው ሁላችሁ እና ማለት ነው መጥፎ ነገር አትስሩ መልካም ነገር ስሩ መልካም ነገር ራሱ ሰርተን መቼ እንትን ሆነን በእውነት ወደ መጥፎ የምንሄድ ማለት ነው በዚህ ምድር መቼ እንደምንሄድ ራሱ አናውቅም ወይን ዛሬ ማሄድ እንችላለን ወይን ነገ ወይን አሁን ማሄድ እንችላለን እቺ ምድር ማለት ነው ለኛ ምንም አይደለችም እኛ ቤት አይደለም እኛ ቤት እውነተኛ ቤታችን ፈጣሪ ጋር ነው እንጂ እዚህ አይደለም ማለት ነው እቺ ምድር ካንቱ ናት ማለት ነው የፈተና ምድር ናት ማለት ነው የፈተና ምድር ላይ ደግሞ እኛ መውደቅ የለብንም እንዴ ማለፍ አለብን እንጂ ማለት ነው ፈተና ተፈተነን ማለፍ አለብን እንጂ እቺ ምድር ላይ አትቀሩም እቺ የፈተና ምድር ናት ነው የምላችሁ እና እንዲህ ነው የዛሬ ቆይታ ይሄ ይመስላል ማለት ነው ካጠፋው ደግሞ ይቅርታ ጥፋትን ንገሩኝ እንዲህ አጥፍተሻል ባሉ ማለት ነው እሺ ውዶቼ